الحمد لله رب العالمين دران درسي ربي قد أبقلني عقهم إيجاسيمو هذا أبقى خيستو لا في دوبدات هذه جريني هي كتو نجينا لأبتة هل كان يبويا أكان يبدو بالملة نحن نقولين بس إذا ترتي حالتي ترسل رتي قالت بدات ملاني عملة كيان سلامو بليسقية أنا أبيني أقول للنهر هذا كأماني لنا رجودا فكذا نموني ولي نور كيرو باي أكان يانغ فساتي بيغني بليسقية مشام جول مرة أبانا تي نبرسيسا أران نجيه قد قالتهم جتولي بربادة بليان كي نبرامو خال كان يبغى يبرر أبتشاترن يرو هدو قدام بمشون أوجين قدجا كان يبرر ما بهم سكان جو كان نقولن تكو جعفر إمام يويا إني لما دامو عبد الله ما دامي baay'ee gaafii maatiin barbaada akkasuma immoo isaan amma kana ijoollee jeen keessaa filadha malee obboleeyyan kiyya namoonni na wajjin daddabanii na wajjin aarsaa baay'ee kafalan baay'ee guddaa ture haadhaaf obboleettii naaf taatee halkanii guyyaa kan na cina dhaabbattee na gargaaraa turte obboleettii takkittiin qabu himtiyyaa Abdallaa guddoo na galatu jechuun ni barbaada akkasuma immoo guyyaa hindiyyaa manan jirre guyyaa haati illee manan jirre gaafaan ani manatti galu akkuma obboleettiitti halkanii guyyaa na simattee na keessummeessaa turte Saamiyaa Abdii Abbaar haadha manaa obboleessa kiyyaa Mashaan baay'ee galateeffannaa haa ta'u immoo xumura irratti erga barumsa gara kolleejjii Rift Vaalii kana dhufe jireenyi kiyyaas asuma mana kana magaalaa Godaayitti kan argamu mana isuma kiyyaa ture keessattuu haadhatii ashaasanii yookaan haadha Maamad akkasuma immoo kan na cinatti argamu badhaasaan obboleessa kiyya haga guyyaa irraatti akkuma obboleessa hojii dhalalneetti halkaniif guyyaa kan na tajaajilaa turan guddaa naa galatoomaan jechuudha. egaa akkuma obboleessa keenyaa namoota galateeffatu dhiifama obbo tokko obboleessa kiyya hangafa Agodaay keessatti na tajaajilu ture irraa hafe Maamad Aammee keessattuu wanni isaanii inni irraanfannee yoo jiraate isaa fi haati isaa Ashaasanii wareegama guddaa naaf kafaluu ture akkuma magaalaa Agodaay galeen mudannoo cimaa wayii na mudatte dhuguma wareegama qaalii naaf kafalanii keessattuu kan haati Maamad fi Maamad Aammee aarsaa naaf na wajjin kafalan jireenya kiyya keessatti waan hin irraanfanne Maamad Aammee kana qofa odoo hin ta'in jireenya yeroo saniitti wal qabatee waa baay'ee takka nu bira dhaabbatee obboleessa dhugaa san nu tahaa ture baay'ee naaf galatoonfadhaame. egaa namoonni galateeffatee jira kan yaadatuu fi kan yaadanne jira wanti gamanumaan beekamuu qabdan namni gizee galateeffatu irraanfachuu mala kaanis hunda isaanii bikkatti galateeffatee jira kanumatti aansuudhaan osoo bikka tanaa hin deemin dura reefu tan obboleessa keenya akka dubbatetti biyya tana keessatti waan lamaan barachuu fadhee ture takka faarmaasii fi dooktarummaan fadhee ture takka immoo Itoophiyaa keessa waan taateef malee islaaniin fadhaa ture waan san nuun eerre yoo waan san nu eerte hedduu takka gammachuu nu dhagaamaa waan san tasilaa barachuu barbaaddee Itoophiyaa biitis taatee dhiifte san akka uummanni kunis irraa baratu silaa himteef tasni jaa ture akka nu himtu si gaafannaa yoo ulfaachuu baate nuuf deebisuu dandeessa. Waan salphaa fi baay'ee gaariidha. Atuma gaaffii kamirratti duuba na deebisuu feetaniif ani jalqaba kaayyoon kiyya waa sadii isiniin jira. Ijoollummaa kiyyarraa keessa kootti uumamee jiru inni takkaffaa ogeessa fayyaa ta'uudha. Inni lammaffaa barsiisaa ta'uudha. Barsiisaadha jechuudha. Keessattuu barsiisaa Ingiliffaa. Maaliif barsiisaa Ingiliffaa filattee waan jettan? Hagam kutaa lamarraa barumsa eegalee haga kutaa 8 baradhutti takka barsiisaa seeraan Ingiliffa nama barsiisu argee hin beekne. Takkumaatu nan kun ani gaafan kutaa 4 baradhurraa eegalee kitaaba Ingiliffaa qubee takkaan hiikee qubee
kitaaba ingiliffaa irra jiru takka utuu na jala tarteen beekin hiikee halkanii guyyaa dubbisa garuu takka naaf ingiliffaa waliin galte. Maaltu narraa irrate yoo jettan saayinsii ingiliffaan baranne takka saayinsii isaan beeku asirra waan jiru kana shamantattuun gatiin qaba. Sababni ani tikkan Direedawaa deemee baradhullee kan na godhe sababa hanqina ingiliffaa natti ibsanii. Gaafan Direedawaa deemullee kutaa torba giseen gahu seeraan ingiliffaa barachuuf carraan argame. Bakka jirutti itti haa tolu haa galatamu barsiisaa kiyya. Barsiisaa Lammaa eenyu jedhama? Lammaa Tufaa kan jedhamu kutaa 8tti simisteera takka na barsiise. Wanni inni yeroo san nuudhaamaa ture wanni inni irraanfanne yoo jiraate ijoollee yeroo isin barsiisu kanatti fayyadamaadha saayinsii ingiliffaa kanarraa qabadhaa. Ingiliffa yoo isinii gale perfect isinii gala. Yoo isinii galle immoo matuma gale isiniif hin galu ingiliffan jiddu galeessa naman godhatu nun jechaa ture barsiisaa tanaan gammaatiin ayyaadadha. Dhuguma akkasii jala deemnee simisteera takka barumsa ingiliffaa san isarraa baradhee simisteera lammaffaa akka carraa daariikterummaa dorgomee mana barumsa biraatti dura bu'aa ta'ee deemee guyyaa inni nurraa deemu akka waan namni nurraa deetti booyi. Haa ta'u garuu ani guyyaa inni simisteera takka nu barsiisu sanirraa itti guyyaa irraa takka ingiliffaa dubbisuuf rakkadheen beekan. Gaafan barumsa ingiliffaa qormaata hakkam cime jaan argu ani na gammachiisa. Ingiliffaan cimeen beekuu jechuudha guyyaa sanirraa. Itoophiyaa keessatti nama ingiliffaa seeraan nama barsiisu waan hin dhabeef barsiisaa ta'uudhaaf karoorfadhee jechuudha. Inni sadaffaa immoo shufeerummaan jaalladha. Gaafan biyya Arabaa deemee deebi'ee haalli biyya kanaa xiqqoo rakkoodha waan ta'eef ani ammallee marsaa lammaffaa shufeera ta'ee biyya Arabaatti deemuudhaaf hayyama konkolaataa baafadhee gara biyya Arabaa deemuu karoorfadhee ture. Akkuma ani hayyama konkolaataa baafadhee torbee takka tureen komaandi poostii wayii takka labsamtee komaandi poostii sadiif jecha gara magaalaa Aramaa kana qabalee duwwaa 3 keessa jiraachuu turre. Gaafa gara ji'a tokko moo lama achi keessa nuti jiraannee haala itti gara Dubaay deemuun haala mijeeffachuu ture. Anumaa wanta san walitti qindeeffachuu jiru dara jaamtota Oromoo urgaa wayii galte. Akkasittiin hayyama kiyya fuudhee guyyaa sanii boorsaa gama jalaa kaa'ee barumsa kiyya deebi'ee jechuudha kaayoo kan konkolaataan ga'uudha. Amee guutaa kee bu'uuraa kan jiru. Egaa ambilee itti kaasaa fuudhaa